Gareen jawwisaa mul'anni jijjiiramaa fi guddina Itoophiyaa itti mul'anni abjuu dukkanaa liqimfamee naannoo Amaaraatti yokora uumeen saamichaa fi hanna adda addaa gaggeessuun isaa ni yaadatama. Kanuma ilaalchisuun sadarkaa pirezidaantii itti aanatti itti gaafatamaan qindeessaa dhimmoota bulchiinsaa naannoo Amaaraa Dr. Sammaa Xurinaa miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiin gareen saamtotaa kun humna meeshaa waraanaan gurmaa'uun jeequmsa uumeen naannichatti miidhaa diinagdee qaqqabsiisuun kenniinsi tajaajila hawaasaa yeroodhaaf akka adda citu taasisuu eeruun hojii qonnaa irratti danqaa ta'uun xaa'oo fi sanyii filatamaas saamiraa jedhaniiru. ዘር በአግባቡ ለአርሶ አደሩ እንዳይደርስ sochii jeequmsaa gareen fiinxaleeyyii uumaniin sanyiin filatamaa fi xaa'oon karaa sirrii ta'een qonnaan bulaa bira akka hin geenye taasifameera. Iddoolee tokko tokkotti immoo xaa'oo fi sanyiin filatamaan dursee galee gumbiin cabuun garee kanaan saamameera. Gareen hattootaa kun uummata Amaaraa fi qonnaan bulaa Amaaraaf dhaabbannee qabsoofna afaaniin jecha saamicha amaa geessisaniiru. Gareen kun saamichaa fi hanna gaggeessaa karaa qaxxaamuraan aangootti dhufuuf kan wal gurmeessedha. Qaamoleen kunneen gochaa badii raawwataniin maqaa raayyaa ittisa biyyaa balleessuuf yaalanis raayyaan ittisa biyyaa nagaa fi tasgabbii naannichaa bakkatti deebisuuf tarkaanfii fudhateen aantummaa uummataa kan mul'ise ta'uu Dr. Sammaan ibsuun gaafileen kamiyyuu jeequmsaa fi hokora uumuudhaan deebii kan argatan osoo hin taane nagaaf dursa kennuudhaanii jedhaniiru. ለህዝብ እኛ ጋር የሞተውን እየሞተ ያለውን ሰራዊታችንን raayyaa ittisa biyyaa uummata naannichaa waliin du'aa jiru maqaa balleessuun uummata irraa adda baasuufis sochiin taasifamaa ture laayyoo miti. Raayyaa ittisa biyyaa waliinis walitti bu'iinsa uumuudhaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamu danquuf shaakalaa turaniiru. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa qaamolee nageenyaa naannoo keenya fi uummata nagaa fi misooma jaalatu waliin tokkoomee garee kana adaba qabsiisuu danda'eera. Iddoowwan nagaa dhabanii turanis gara hojii idileetti deebi'uu eegalaniiru. Nagaa fi tasgabbii buusuuf qaamoleen nageenyaa fi uummanni naannichaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun hojii hojjechaa jiraniifis Dr. Sammaan galateeffataniiru. ይሄ የመጣው መከላከያ ሰራዊታችን በከፈለው መስዋዕትነት jijjiiramni hamma dhufe kun aarsaa raayyaan ittisa biyyaa kanfaleeni. Qaamoleen nageenya milishaa poolisii fi uummanni nagaa jaalatu aarsaa kanfalaniini. Kanaaf gaaffiin kamuu deebi'uu kan danda'u jeequmsa hokkora uumuun osoo hin taane marii fi marii qofaan karaa nagaan waan ta'eef uummanni naannoo keenyaa hojii nagaa buusuuf hojjetaniin galateeffachuun qaba. Hojiin nagaa fi tasgabbii naannichaa amansiisaa taasisuuf amma hojjetamaa jiru cimee akka itti fufuuf uummanni naannichaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa jiru cimsanii akka itti fufanis Dr. Sammaan gaafataniiru. የክልሉ ህዝብ ችግር እንዲቀረፍ rakkoo uummata naannoo keenyaa furuudhaaf mootummaan adeemsa isaa karaa eeggateen hojjechaa jira. Fedhiin uummata keenyaa guutamaa, gaaffiin uummatichaa akka deebi'uuf hojjetamaa jira. Kanaaf deeggarsii fi tumsi nageenya naannichaa tasgabbeessuuf uummanni amma gochaa jiru cimee akka itti fufuu qabu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.